Share godhame. Attam jirtu dheera, attam jirtu dheera. Attam jirtu dheera, attam jirtu dheera. Cufumoo share godhu. Share godhu moo cufu? Okay, share gochuu dhiistanis itti dhiisa. Nan ajaa'ibu kan nagadaa miti beejiin koo kan jaalalaati maleessa. Share gootan yoo itti saalfattan alaanii keessaa wal erga invite wal godha. Yoo bareedduu kana share gochuun isinitti ulfaate keessattuu iddoon bareedduu fi natti dheekkamtii natti dheekkamattan jechuudha. Okay, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Hordoftootaaf daawwattoota peejii Facebookii biiftuu gadaa gobanaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa gaaffilee xixiqqoo tokko daamii yookiin abbayyaan na ilaallata jedheef jennaan namoonni baay'een natti koo warri na gaafattan jirtu akkamitti na hakameen ani waan natti fakkaate tokko biiftuun akkas jette jettanii odeessuurra ani waan hin ittamane tokko ba'ee fuulduratti nama haasa'uudha malee nama atakkeetti anarraa namarraa dhageessu miti ofuma kootiin hin ba'ee sitti madeen asiin dhufe yeroo dheeraan qabu. Namoo gaaffii tokko kan hin gaafadhu nuti ilmaan Oromoo bakki nuti irraa dhufne Madagaskarii lafa jedhan sana moo dhuguma nuti Itoophiyaawidha. Kan ammoo gaaffii ani gaafadhu bututtuu akka kooti Facebook irraa toon ta'in ogeessa beekamaan warrooti durii yoo lubbuudhaan jiraatan kana ifa nu gochuu qabu. Nuti Itoophiyaa keessatti argamna moo biyya biraatii akkuma jedhan ergamnee dhumne moo siddetanyaadha nuti. Nuti Itoophiyaawidha moo biyya biraarraa dhufne. Kana bichaa ilmaan Oromoo warri Facebook irraa jetteedhaan odeessitanii warra akka kooti homaayyuu miti. Nuti Itoophiyaawidha moo Madagaskaraawidha. Tokko lammaffaa immoo Aduwaa irratti dhannee dhumnee Aduwaa irratti dhannee lubbuun abaluufaa goota keenya farda keenya iyyuu hin beekuu jedhaniitu dubbataa jirtu. Aduwaa irratti kan dhaxxanii dhumtanii Itoophiyummaa keessanitti amantaniitu moo bitamtanii dhaxxan? Lama kana gaaffii kana uummata Oromoo hundaatiif hin gaaffii qabaan. Bitamtaniitu qarshiidhaan bitamee Oromoon sun warri du'e sun bitamee dhaqe moo biyya kooti dheeti kan inni itti lafee isaa gabbare. Kana lachuu gaaffii beektota. Tiraashii akka kooti Facebook irraa toon ta'in beektota Oromoo deebii kana uummata Oromooti deebisuu qabu. Anaaf yoon deebifne Itoophiyaawidha uummanni Oromoo keessatti dhalate moo Madagaskar irraa dhufe. Ammas immoo bitameetu Aduwaa irratti dhaqee dhume moo biyya kooti dhaqee lafee isaa kenne. Kanaaf deebii uummata Oromootiif deebisuu qabdu. Akka ittiin bishaan gabatee irraa gootanii uummata tafaafursitanii uummata joonjessitanii garagaratti uummata achi dabsitanii asin dabsina. Namnis bakkeedhaa dhufte nuun jedhu amma kana beekuun qaba. An Oromoodha moo amma Madagaskaraawidha. Kana adda baafachuu qabna. Hundi keenya anas isaan isin ilaallata kun. Nuti Itoophiyaa keessatti dhalan. Itoophiyaadha nuti. Itoophiyaatu hin taane handhuura Finfinnee irratti hin argamnu nuun. Walakkaa lafa irratti hin argamnu nuun. Utuu nuti Itoophiyaawii hin taane waan hundaa kan keenya mini enne deebinee gaafa nama laannee namni furatee itti fayyadamuu jalqabu boo'umoo jalqabne nurgaa furatee akkas nurkaa godhe. Abbayyaan lafisaa Amaara keessa haa ka'u malee faayidaan yoo dhuguma wanti Itoophiyaa keessatti hojjetameen fayyadate Oromiyaa fayyada. Kiiloomeetirii 150 ta'u Wallaggarraa lafinni itti dhaqee itti ijaaramaa jiru Asoosaa gajjallaadha. Waan tu vaayirasii dhukkuba biraa keemikaala biraan qabaatiin galii guddaa gashuuf Itoophiyaadhaaf deemu bishaan san maqaadha, eenyummaadha, biyyummaadha. Kan biraa I stand with Egypt faa jettu. I stand with Egypt.
Amaara fojjedheen Amaarri hanyaattu malee Ijiptiin hin nyaattu waan Itoophiyaa keessa jiru. Amaarri inni yoo ani booye na boossisuuf qophaa'e. Yoo ani du'e akkaataan itti boofu akkaataan itti kolfu beeku Amaarri itti fayyadamtu malee I stand with Ijiptiin jedhu. Nuti responsibility biyyaatiif deemna moo shiftummaa moo jibbummaa moo maal inni kaayyoon keenya Oromoon? Oromoon kaayyoon isaa maali? Adeemsi isaa maali? Kana beektotuma Oromoo irraan eeggataa jiran. Daamiin kan keenya jettanii daamii mangistii miti kan ijaaru uummata Itoophiyaa sabaaf sablammii hundatu hirraa birrii guuranii yeroo sana biizii gochuudhaafis uummata gara sanatti daayivertii dubbii gochuudhaafis haa ta'u waan barbaadete birrii haadha hiyyeessaati. Birrii haadha hiyyeessaa karaatti hambisuudhaaf immoo sagantaa warri baaftan I stand with Egypt. I stand with Egypt. What? Akkamittiin Egyptii wajjin ijaajjita? Waan tokko ulaagaalee tokko adda baasaa baraa. Ani Itoophiyaawwiidha. Ani Oromoodha. Dursaa lafee koo Oromoodhaaf hin gabbara. Oromoo irra darbee Itoophiyaatti yoo dhufe Itoophiyaadhaaf hin gabbara. Itoophiyaa irra darbee Afriikaadhaatti dhufe Afriikaadhaaf hin bu'aa buusa. Afrikaa keessa ba'ee yoo waan biraatti dhufetu Afrikaa hojii waan biraa hojjedha. Namni waan compare waliin godhu qabaachuu qaba. Jibbiinsa yookiin ilaalcha reeffaa wajjin wal mogguttan reeffaa wajjin yeroo hundaa halkanii guyyaa waa'ee reeffaa sooftan reeffa fuutanii obira keessanii nama du'ee lafeen biyya keessaa bade atakka settanii kan beekamtii laattaniif nama saba Oromoo irraa dhalachuu kootti nan gaddani. Kan beekamtii saba biraa beeksise Oromoo irraa dhalachuu kootti nan gaddani. Namni tokko waan jedhe lunni dilluun akka Oromoon jirtu. Oromoo bichaa ta'uu hin taane nama akka Itoophiyaa dilluun hin jirtu. Amaarris waa'ee minilikii haasofti malee namni tokko har'a minilikiitti argamee jiru hin jiru. Maaliif dachaatee mana keessa teessee shiroo dhugdika. Oromoonis waa'ee jaarraa abbaa gadaa elemoo qilxuuf jinnii haasawa malee namni jara sana ta'ee hin jiru. Xeellaadha hundi keenya. Namumti Itoophiyaa keessatti dhalate wanti adda nu godhe tokko hin jiru. Otoo nuti tokko hin taane Begi borderii Sudaanii irra taa'een biddeen nyaadha. Amaarri Gondoree taa'ee biddeen nyaata. Borderii Sudaanii irra taa'een shiroo nyaadha. Amaarrichi taa'ee Tigraayin shiroo daakuu nyaata. Waan wal fakkaatu waa hedduu qabna. Maaliif fakkeessina? Amaarri gonfoo jetti ammarqaan jedhama. Waan tokko nyaanna, waan tokko uffanna. Waan tokko ilaalla. Waan tokko aadaa fuulanni tokko diimeffatee inni tokko afaan tokkoon immoo hamma jedhe Tigree warri gootoof hin jettu Amaarinyaa softi walii galuudhaaf. Maaliif fakkeessina? Biyyi sun kan keenya taanaan abbootiin keenya kakayyiin keenya namni hundaan irratti lafee cabse Oromiyaa nama galaanaan bishaan namaa kennee bircuqqoodhaan keessaa safaratee fuudhu. Maaliif? Anama waan tokkoon eegaa jira amma. Beektota Oromoo irraa ibsa isaan waa'ee Abbayyaa irratti kennan eegaan jira. Including maroo isa bosona keessa jiru ibsa inni kennu eegaan jira. Maroon ibsa I am standing with Egypt yoo jedhe is ISIS. Maroon amma Oromiyaadha jedhee dhaabbata. Yoo Itoophiyaa biyya kana ani Itoophiyaa miti ofii gaafin jedhe yoomiidha. Gaafan Oromiyaa keessaa ba'ee magaalaa biraa deemine akkan Itoophiyaa hin taane obbare. Oromiyaa keessa gaafan jiru ani Itoophiyaan jedha. Sababiin ani Itoophiyaa ofiin jechaa ture beera sabiin Oromiyaa keessa jira aadaan adda biyya adda Oromiyaa keessa jira. Itoophiyaawwi biyyi fakkaatu biyya Oromiyaati. Maaliif somna? Maaliif fakkeessina? Maaliif uummata keenya agulaallaatu? Maaliif uummanni keenya waan itti deemuuf wallaala? Warri beektan. Sababa fakkeenyaaf yoo Oromoon minilikiin jibba ta'e hoogganaan tokko gruppii tokko jaarrate milikiin naqee footoo isaa gubawedhe deggirsa argata. Yoo inni tokko immoo asiin ba'aa Oromiyaan akka cittuun barbaadadhe kutuu hin danda'u. Oromiyaan kutadhe yoo inni dhufe gruppii tokko argate gruppii tokko jaarrate akka bishaan gabatee irraa uummata achuuf yaasoofa. Sababiin isaa maali? I'm telling you guys the truth. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti abbaan kiyya duunaan reeffa isaa doogay isaa dhaqeen argeen yeroo sana wayyaaneen si ajjeefnaa siinaa maal goonanaan jedhanii na doorsisu iddooteef hin deeme.
Hindem. Engadda haati kiyya dhukkubsattee lubbuu see jiraaf du'aa keessa kan jirtu kotonnaan sodaa ani warri gruupii adda addaa bitamtu abiyyi si bitee maal si bitu naan jedha inna doorsisaniif hin deemne biyya hin deemne dhukkuba seerra hin deemne sodaadhee nafi. Har'a garuu waan tokko isinitti himaa warri na fakkaattan yoo abiyyiin waan abbayyaa kanarratti ka'e mucaa koo abbaa isaatiif lillaahii kenneen lubbuun qabu kana dhaqee wajjiniin dhaabbadha. Tokko yoo nama barbaadu ani qala horiin barbaada jedhee qala horiin qabu girshii tokko lamaan mucaa qoonqoo mucaa kootirraa kuteen abiyyi gargaara abiyyi bira dhaabbadha. Abiyyi isa ta'u seexana isa ta'u mangistii achi keessa jiraatee abbayyaa sana gaddabochuudha. Kan yoo imagine abbayyaan sun gaddabamee yoo galmage qurxummiin achi keessatti natural resource kan bishaan qulqulluudhaan kan bishaan ashaboon qabne bishaan qulqulluudhaan horsiisamu asoosaarraa kiiloomeetirii meeqa har'a asoosaa keessa oromoon kuma dhibba meeqatu jiraate qansiraa hojjetee jiraataa jira. Maaliif hudduudhaan yaadna sammuudhaan maaliif hin yaadnu? Bishaan qurxummii achi garatti guddatu eenyutu hojjetata? Gondoriif asoosaa keessatti beegiidhaa fi mandii gimbii najjoo eenyutu isaanitti irra dhiyaata dhaqanii hojjetanii hojii humnaa jiraachuudhaaf. Riisoorsii faayidaa elektirikiin achirraa ba'u uummata Oromootiif faayidaa qaba. Ijiptiin har'a miti waggaa 2 dura meeshaa bishaan jalaan lixee Itoophiyaa rukutu qopheeffataa jirti. Yeroo duraanii wanti seen obsaaf shakin jenne abbayyaan akka dhaabbatu hin goone lolarra turte iddoo ta'eef humni isa dadhabaadha iddoo ta'eefitu of qopheessitaa turte lafa jalaan. Bishaan kana akka ariifattee hin duuchine jedhanii mari'atan. Bishaan kana ariifattee hin cufinii jedhaniitu abiyyi wajjin mari'atan. Abiyyiin garuu ariifachiisee akka inni dhumu gochaa jira. Gareen keessan abiyyiin akka inni abbayyaan hin gaddabamne gurgurate jirtu. Gareen keessan abiyyiin nurraa citu abbayyaan nurraa kutuudha. Mangistiin kamuu biyya habushu nuti kan Itoophiyaan iyyatti taateef kan biyyi keenya Itoophiyaadha nuti Itoophiyaa jala irra Itoophiyaadha har'a biyya alaa keessa taa'ee where are you from jedhanii na gaafatu. From Ethiopia jedha. Bifa qoleelanii ati from eessa jedhanii na gaafatu. From Ethiopia jedha. Abbaay is not from Ethiopia. Abbaay is me, I am Abbaay. Maaliif akkasitti ni yaasa? Maaliif funyaaniif afaan keessatti yaadna? Isin barattan miti ani iyyuu seen hin baranne ballisee yaaddadha. Maal taatan jamaa? Maaliif warri barattan akkeetti yaaddu gabaa argachuuf? Nama piroofeesara ta'e waggaa dheeraa dura barreeffaman ni barreesseen dubbiseera. Ani sammuu namaan dubbisa baleessa waraqata illee beekeen dubbisu. Maal akkamittiin? Including Abao, including Kaofe, Jawwaar ibsuma isaan baasaniini eegaa jiran. Isee kofoffee kakooti Facebook irra teessee I'm stand with Egypt to say akka ko bultii isee illee jaarrachuu hin dandeenye mana isee illee bultii isee abbaa manaa isee illee maaloo gooftaa koo balleesseera badii balleesseera sasila irraa deebinee har'a immoo gara fuulduraatti wajjin tarkaanfanne ilmaan keenya guddifanna maaloo jaartii koo yoon sitti balleessee kaleessa illee balleesseera har'atti hin deebi'u ijoollee keenya daa'ima keenya xilaa taanee wajjin guddifanna jettee nama mari'attee bultii isee ijaaruu hin dandeenyetu waa'ee bayyaasa. Badi gadi ka'umsi mana ofirraa eegala. Adeemsi mana ijoollee ofirraa adeemsa. Abbaan ofii ijoollee isaatiif xilaadha. Abbaa ta'e duraaf ijoollee keetiif haadhaaf gaachana hindaaqoon wuciise kofoo ta'uuftee fooliidhaan guddifatti. Haadhi ijoolleedhaaf akkasi. Wajjiniin gidduu teessee benefiitiidha jettee haadhi ijoollee achi teessee abbaan achi taa'ee ijoollee harcaastee warra jiraattutu. Har'a waa'ee abbayyaa waa'ee eenyummaa biyya mormuudhaaf Facebook irratti achas bee haasa'a. Warra akkasiitu waan akkasii haasa'a. Daa'ima see birriin qayyartee nama ofii gama teessee abbaan haadhan qabu jinniin haadhan qabu jettee ijoollee guddifattutu waa'ee biyya haasa'a. Jalqaba ijoollee kee bor biyya ta'an ati waggaa 40 yoo jiraatte waggaa 50 irratti kan kee dhumeera life stylein kee ijoollee keetiif jiraachuu hin dandeenye. Eenyuun kee isheenis Facebook irra teessee yaada biyya tokko biyya ofii dabarsitee kennuudhaaf kan haasoftu nama hidheen lakkaa'u. Garuu wanti nama sichi eegaa jiru Jawaar Muhammad, Daawud Ibsaa, Baqqalee Garbaa, Maraaraa Guddinaa, Leencoo Lataa warroota isin Abiyyi ibsa kana irratti laattan Itoophiyaan biyya keenya yoo ta'e
ibsa akkamii akka laattan isin eegaa irra jechuudha. Isin eegaan hangama kiyyaan akka laalcha kiyyaatti. Abiyyi yoon Facebookii koo kana warri Abiyyi taasuftan kana keessa jiraattan ani waan hin qabu keessa wanti kana nan danda'u waan humnaa kana gangashu lola irratti na ergi meeshaa ta'e dheeraa baadheen dhaqeesii lola na leenjisi dhufi mucaa abbaatti darbadheen nufa yoo mos hin barbaadu nama min rakkoon koo jette doolaarii ma kudhan illee on qabaadhe la mucaa koo aannan saarraan biseensi erga. I'm standing with you because of I'm from Ethiopia. Ethiopia keessan dhufe gurraacha eessati biyyi kee dheena Ethiopia dhadheeni ma passport Ethiopia keessatti baadhaan Ethiopia min eewnin goomsa ofin goomsa. Eenyu tamaaraa kenne eenyu Tigreedha kenne eenyu kenne isaanitti of waamanii biyya qabna jedhanii nuun akka zallaanii yookiin akka nama biyya hin qabne akka tiffannee akkuma namni nu jedhan biyya koo dheewun kan inni ittiin dubbanne kan itti boquu koo hin qabanne Ethiopia min dhedhee isa sana sodaadhee isa kana sodaadhee Ethiopia min ofiin jedhu maali sababni isaa? Biyyi Ethiopia biyya kooti. Kanaaf akaakayyuun kootti du'e. Kanaaf abaabileen kootti du'e. Lafee isaaniitiin ijaarame. Akkamittiin Ethiopiyaan kan koo miti. Wanti ani barbaadu, wanti hammarraa ani Ethiopia dhadhee of kenneen dubbanne Oromoon mirga isaa haa argatu Ethiopia keessatti mirga hiree. Garuu mirgi yoo kennameef iyyuutti jiraachuu hin dandeenyu nuti Oromoon. Arge kunoo kanaaf hin afaan koo qabadde. Yoo mirgi yuusii kenname inaaftu. Wal inaaftu. Gandaan deemtu. Qabaleedhaan deemtu. Wal qooddu. Yoo Oromoon tokko akka carraa shawwaara dhaqee sultaana qabate inni shawwaadha. Yoo Wallaggaa irraa qabate inni Wallaggaadha. Yoo Ararseedha walinaaftu isiniif sultaanuun ta'u. Namni singoota ho'ettan yoo hidhame, yoo reebame, yoo poolisiin cabse maaliifi gadantummaa namaatti namaaf gammaddu iddoo ta'eefi Oromoo yoo hidhameef yoo mana du'e bichaadha kan goota isin birkatti ta'u Oromoon. Oromoo yoo cabee namaa gadi ta'e malee isaa kan isin gadditanii fi boossan hin jiru. Afaan hin qabdan saalfattan. Kaleessa ilma namaa isiniif taa'ee bulee Oromoo bilisoomsee sadarkaa kana ga'ee yoonni badii barbaade balleesse. Jawaarii irratti duulaa jirtu. Kaleessa mucaa Faayisaa yoonni lalisaa jedhan mucaa fiigee addunyaa irratti sagalee Oromoo harka ol qabee beeksise. Hiree isaa ijoollee isaa barbaade gate yoo du'es yoo ajjeesanis yoo pooyis godhanis waan barbaade ta'e harka ol qabee addunyaatti sin beeksise har'a gantuu jettu goobanaa jettu. Inaaftuun akka Oromoon jiru bilisummaan isiniif hin malu gabrummaatu sukkumamuutu isinii mala. Itoophiyaa yoo taatanii yoo jiraattan isinii wayya isiniif irra caalaa Itoophiyaa Oromoodha. Hammi Facebook irraa viidiyoo waraabdu jibbiinsaa warra guutamte warra dhadheefaa biyya dhadhee gaaffii gaafattee maallaqisaa yookiin guutuu fi diree waafaa argachuu dhabdee jettu tachasitti galagaleentini ta'a mataa keetiin jiraadhu. Waa'een Abbayyaa beekaaf wallaalaan keenya waa'ee biyyummaati waa'ee eenyummaati. Yoo Itoophiyaan taane nuti dhaloonni keenya Madagaskar irraa dhumne akkuma jedhame ta'e kana ifa bilisa nu godha wanti nu hiisisu hin jiru. Fallaxaatti dabalamnee nuti fallaxaadha jennee horii keenya tiffannee biyya addunyaa hundaa kan keenyannee jiran. Yoo Itoophiyaan immoo kan keenya taanaan akaakayyuun keenya aduwaatti dhaqee du'ettanii akkuma ittiin sirbitan dhugaasaa baastanii nutti himtanii Abbayyaanis kan keenya. Hudduunsaa Oromiyaa keessaa ka'u, Tigraay keessaa ka'u, maal keessaa ka'u. Abbayyaan immoo qooda Ijiptii fayyadu, Amaara Gondorii na fayyadu. Gondorii dhaqee ispoortii gochuu tiraanspoortichi rakkisanii naata ollaa yoo taanee jiran. Garuu Ijiptiin irraa fagoodha. We have to think about our benefits. Amma karaa Ijiptii ay Oromoo. Amma Ijiptii yaanni keessa maal yaaddu? Ijiptiin gaafa Itoophiyaa rukutu Oromoo ati doona deeggarteef keessa hafi misaayiliin asii gadi dhufu Oromoo rukutu Oromoo like you know ontini magnetidhaan Oromoo keessaa funaaneetu Itoophiyaa keessa fuudhee dana kaa'ee yookiin Amaara qofaa rukuta yookiin Tigree qofaa rukuta kana illuujiniin keessan kan wanto ko isinitti himu ama dhukkuba addunyaarra faca'ee jiru dhukkuba maaloodhani coronavirus jedhan. Ana akka ilaalcha kiyyaatti akka saayikoloojii kiyya akka sammuun keenya yeroo hundaa waan research godhee argatutti ani akka yaadutti Ameerikaatu xaxee dubbii kana boksi gootee Chaayinaan iddoo ajajamuuf didde Chaayinaa keessatti waan gadhiise natti fakkaata. Ilaalcha kiyya kun jechuudha kana not take negative.
inni immoo rabbi hojii rabbi immoo iseetti illee deebisee hundaa addunyaa baxaara dhummisaa yoo dhugaatee argame Ameerikaan ganaa gudisee argiti waan hojjettetti isinis yoo kaatanii Itoophiyaa Amaara balleessuudhaaf jecha yookiin Amaara jibbiinsa qabdaniif jecha yoo Abbayyaa deeggartan inni Abbayyaa irra sinirraa kute borimmoo waan biraa sirraa kuta beek ani nama biraa namni dhiira ta'ee bosona galee ani barbaadu Oromiyaa addaan baasadhe miti Amaroon eega maroon yoo waan Abbayyaa kana I stand biyya koo keessa yoo hin jenne Itoophiyaa foto ummata foto ntaane kaayoo mataa isaatiitiif gabroome qabsoo keessa jirachuudha niyyoo eenyuunu kan ittiin madaallu waa'ee Abbayyaa kanaatiin madaalla nuti waa'ee Abbayyaa bishaaniidhaa kanaatiin Abbaay jettee Amaarri iddoo ittiin sirbituuf isin beektu sirbitan ka Abbayyoodhe namni tokko biiftuun Amaaroonaan jedhe Amaarattanii dabarsitanii lalaattu Abbaay jedhee waan mateeradhaan Abbaay maaliif na fuuldura jedhe utuu Oromoon dura jedhee achitti sayya mateeratee kan Oromooti ittanii yaaddu Abiyyi amma sababa Amaarri jala fiiguuf Amaara gooneera ofii jala fiinneetu qabachuu hin dandeenye ofiitti dhiyaannee chintaan nu diina of goonee keessaa obbaafna oduulleen dhageenyu information illee baafnee namaan laannu waallee hojjennee akkaataatti wal jabeeffannuu hin qabnu waan hundaa keessaa nama galaltanyaa ta'etu Oromoodha siniif keessa lixee namni wal dhaggeeffatee waa baratee information wal kennee yaada waliin jijjiiree barri bara informationiti barri baratti wal dhagaan yoomuma qaroomtu sin Oromo namni yoo oh my goodness an sabakka sirra dhalachuu kootti nan gaddan I am genius woman I know myself durseen badaan jibbiinsa Abiyyi of keessaa baasaati biyya keessan wanta bor isin fayyadu waan bor immoo abdiirraa argattan Abbayyaa gaddabuudhaaf birrii ummata yeessaa parsantii nuti guddaadha nuun jettanii nutti himtu miti parsantii 40 miliyoonii 40 nuun jettu miti miliyoonii 40 keessaa minimum miliyooniin 10 yoo hojii qabatee mangi sarraatanya dhate miliyooniin 10 birrii Abbayyaadhaaf buuseera kan dhibban jala isin muree isinitti hima birrii ummataadha yeessaa sabbatarraa kutee mucaa isaarraa damoota isaarraa kassaree Abbayyaan ijaarame malee biyyi birriin alarraa irdaataan dhufe miti kan ittiin Abbayyaan jalqabame birrii keeti birrii isaaniiti baay'ina erganutu qabatee baay'ina nutu baasii keessaa qabaju kan kee gubdaati namni mana kee gubuuf deemtu ati eenyu maaliif waan kee gubuuf deemtaati maaliif waan kee balleessuuf deemta maali kun maaliif ta'a akkas tich Mucaa tokko kaleessa Facebookii kanarra taa'e lalisaa Fayyisaa kana godhe lalisaa Fayyisaa akkas ta'e lalisaa Fayyisaa gantuudha ofii keetii maal goote jedheen gaafadhe ofii keetii maal goote ani maalin godhe Facebook irra taa'e misinitti yaan qabsaan jedhee yoon of yaadee irratti aan dadhabduudha Facebookiin sababa internetii free argadhe free gaafan jedhu tooppaappiin man godhadha free argadhe sababan carraa biyya ala argadhe sababan ireenna laatteni waanin beekura waanin qaburraa isinii qoodadhe an qabsoorra hin jiru namni Facebook irra taa'e viidiyoo raabu qabsaa ummataati yoo ummata walitti fiddate yoo ummata ijaartate yoo ummata tokko gootate yoo jaalala himtate yoo yeroo mandaa garee jibbite ati qabsaa ummataa otoo hin taane diina ummata Oromooti diina ummata Oromootaati namni ummata Oromoon ijaara qabsoo Facebook irra taa'e ani guyyaa tokko qabsaa'ee jedhee uf waameen beeku anka gaafa namni warri beektonni kottu yaada sarratti kenne miidiyaa kana irratti dhiyaadhu naan jedhani nan saalfadha feel shame because I am not there annama sana miti akka saayitti na yaadan miti awwalaaltuudha ani qabsaa'ee dheedhee yaadu intala qabsooftuu jabduu gaafa namni naan jedhu nan saalfadhaan maaliif miidiyaa margadhee fi yaada koo isin ibsaayira yaadi koo kuma tokko isinitti lafa lama sadii isin fayyadii laata jedheen qabsoomnee maal taaneefaa jira Facebookii kanarraa warri zabaarraqantu jira so quba tokko namatti qabu yeroo quba tokko namatti qabnu qubi afur gara keenya jira jireenya keenya toon jiraatin kan mana keenya toon jiraatin kan ijoollee keenya wajjin nagaad kolfinee qabannee illee toon jiraatin waa'ee biyyaa isaa hin dandeenye jalqaba furaa jalqaba hireen qabsoon Oromoo warri Facebook irra teenye ummata keenya laaqnu keessaa ba'uu qabna yoo dhuguma ijaaru ummata keenya qabaatan ummanni Oromoo biyya keessaa ko parsantii meeqa kuula alaabaa baandiraa arungaadee bicaa kanatu qamisii goree uffatee deema wayyaadha see bitate ummata akkasii faatu nu jala jira
callee arungaadee bicaa gayii kanatu callee bareedaadha bitatee galee morma isaarratti biyya galtanii baadiyyaa keessa deemtanii beektanii hamma sadarkaa kana ani namni kudhan Facebook irraa qarooma fudhadhee afaan qulqulluu haaseef an Oromoo cimaadha dee of ilaaluun uummata dadhabaatu wallaalaatu kan hin beeknetu kan adda baasee sabaaf sablamii qooduu hin beeknetu nu dudduuba jira jalqaba maaltu nu barbaachisa gaafa hiree argannetti uummata keenya barsiifachuu uummata keenya qaroomsachuu namni ummata doofaa ummata wallaalaa baatee adeemu warra hiriira ba'ee warra iyyuu kun xinnoodhaan charchii tokko keessatti waanuma nama baay'ee tokko argitan jechuudha maskiida tokko keessatti waanuma argitan qabalee tokko keessatti maskiidatti guyyaa jimaa argitan nama baay'ata qabalee tokko keessatti gabaa argitan nama baay'ata nama hundaa baay'eedha seetanii yaadina warri si miidiyaa irratti argitan kun nama xinnaadha ummata wallaalaa ummanni Oromoo miliyoona 40 yoo ta'e 35 wallaalaa meeqa qabna of jala beekaa baay'ee jirattanii jalqaba kan nu barbaachisu ummata keenya jabeeffachuu jalqaba kan nu barbaachisu ummata keenya ijaarrachuu jalqaba kan diinagdeedhaan guddifachuu jalqaba kan nu barbaachisu isa booddee wanti darbuun jiru mucaa keetii hin baasa utuuna saayiqammaxoo igirzara godha warra maaraa gaafa mammaakan namni dura taa'amoo dura miila diriirfata seeraan barsiisadhaa ummata keessan qaroomsadhaa dura maaliif yoon qaroomne Maroni esa jira ayoodhaan kun oddanaa taa'ee wanti gochaa jira silkii bilbilaa irraa hidhee si ajjeessiisa. Hin beeku iddoo ta'eef hin namaadhaaf yaaduu lama sadii irra deebi'ee yaaduu hin danda'u. Abiyyiin eessa irra hidhee abiyyiin kun asii interviyuu gochaa jira dabarsee si kenna. Beekee toon taane wallaalumarraan kan ka'ee dabarsee ol kenna. Hubannoo dhabuurraa wal dabarsee ol qaba. Hubannoo akka namni qabaatu nama keessan guyyaa guyyaatti leenjifadhaa. Ganda keessan guyyaa guyyaatti qaroomsadhaa. Itoophiyaa keessatti dhalannee amma gara dhuma kootiitti deebi'aa jira. Nuti Itoophiyaa damo Madagaskaraawidha. Itoophiyaa dho taane we stand with them. Itoophiyaa wiidha yoo taane. Madagaskarii akkuma nuun jedha yoo ta'e immoo nuu ibsaa biyya keenya nuun joonjeessina iddoo keenya beennee galleetu biyya uummata saba keenya garee keenya barbaanne gara jaraatti gallee jiraannaati. Mataa miila nunnoo isniin jedha warrooti na gaafattani maaliif akka jettee maaliif daamii jettee yaanni kee maalirratti Abbayyaa yoo jiraate uummata Oromoo irra caalaa fayyada malee saba biraa hin fayyadu. Inni hojjetama innumaa inni jedhu sana gaaffii biraadha. Yoo hojjetamee dhume uummata Oromootu irraa fayyadama. Sababiin isaa uummanni Oromoo baay'inaan guddinaan biyya Itoophiyaa sana keessatti nama bal'aadha iddoo ta'eef nutu irra fayyadamaa ta'a. Kan biraa immoo yoo nu fayyaduu baate qooda Ijiptii harabaan hin beekne fayyadu Amaara ani beeku sanaa fayyadu. Amaara fuutanii wal jaleertu maa sobdu halkan Amaara wajjin bultu guyyaa an Amaara mitettanii inni ganattalluun jettu maa sobdu haadha manaa keessa mucaa durbii keenyaa sacha ati fuute suni ilmi kee irraa dhalate eessummi isaa Amaara iddoo ta'e itti fayyadamu. Oromoon wanti isaa keessatti dhiirri keenya dubartiin Amaara wayyo simootillee yanee fiqir yanee wuddee waan jettuuf durba Oromoon jaallatu. Durba Oromoon salphatti indubbattu yoo si jaallatte si lolti yene geta intnaaye yene mimita yene gala gomoot kulli abbed kullu hin been jaalalli keenya yu lolaan ibsanna durba Oromoo kanaaf isin akka jirtanitti yene geta sacha miilla mataarra sinaanneessu sana fuutu dooteef eessummi keenya akka jirutti Amaara dooteef parsantiin baay'een akka jirutti saba Amaaraa saba biraa dooteef ijoolleen eessuma keenya Abbayyaa sanatti fayyadaman malee Ijiptii fi laannu isa jedhu kaayyoon qaban. Ameerikaa kana keessa parta Tigree faa fuutanii jirtu. Ijoolleen keenya nyaatan maal ta'a? Ati inni dhalte haadhi manaa keen jibbita. Ijoolleen kee haadhan jibbu. Ijoolleen eessuma keenyaa sun argatanii fayyadaman nuti iyyuu fayyadaman ta'in eessummoonni keenya fayyadaman iddoo Ijiptiin fayyadamtu. Kana ergaan koo kanaafini I stand with them. Ammallee irra deebi'a Abiyyi ani waan tokkoon qabu mucaa dhiiraa tokkoon qaba mucaa koo abbaa isaatti kenneen dhufeessi wajjin dhaabbadha boorsiin hin jedhu iftaan hin jedhu hin bitatte sa jedhan hin bitatte sirriitti naana jedhanii na waammad qaxxitaan dhufeessi wajjin dhaabbadha du'a ta'eessi wajjin hirmaadha sababan si deeggaruuf utuu hin taane sababan Itoophiyaawii ta'eef harabaaf dabarsee of hin kennu. Faranji yuru kutee baasee kaakuleen koo akkamittiin hin dabarsee harabaaf kennu. Maalitti na beeku afaan keenya tokko mini at least Amaariffaa see waliin Amaaraan nan galagan maalitti ni see beekan sababa maal ta'eef. So kanaafi kana yaanni kiyya I am with Abiyyi.
abiyyi deeggaratoon taane bishaan abbayyaa kuufamuun sun dirqama. Durillee ummata yoo akkam buusne akkam goone wallowaa turre mini amma moo wal gargaarree wal ijaarree warri wal fakkaatan sodaatina. Qodaan guyyaa see malee hin dhuftu. I'm stand with you warri abiyyi deeggarta warra abiyyi beektan itti naa himaa. Maal asaa xixinnoo yoo himaa waltuuti. Ani si wajjin hin jira mucaa koo abbaatti kenneen dhufee si wajjin waraana ta'uu nan danda'a. Dhaaba cimaan qabalaa dheertuu dhalaa kan lafaa kee hundi sin agarsiise laa shinxiin qomma ni gagga'u laala. Dubartii jabduudha ammoo. Dhaqee loluu nan danda'a. Maal inni isa meeshaa isa dheeraa sana isa sirra kaatanii deemani. Maal jedhama? Maal jedhama? Meeshaan dheeraa sun maqaa isaa naa himaa. BMW moo maal jedhama taankiin? Sasirra kaatanii lolan. Isa baadheen naqee sii lolaa tokko. Lammaffaa immoo yoo sun illee ta'u jette horiin barbaada jette birrii 10 taatu meeqa taatu maani mucaa koo afaan kaawurraa mureetan torba ji'aan si erga. That's it. I'm standing. Warrooti Facebook kanarraa beektonni profeesara ta'ee mataan isinitti galagalee takka ifama Tigraay deemtanii faa Tigraay wajjin dhaabbanneetu Oromiyaa bilisoomsina yookiin immoo Amaaraa abaluu wajjin diina keenya wajjin dhaabbannee abaluun bilisoomsina jettanii dadhabina guddaa qabdu. Kanaan dura Eeltiraan gidduu galtee biyyeenu keessa Oromoo waajjiyoo dhaabbate Itoophiyaa sana waan barbaade gochuu hin danda'a. Dirqama ollaan barbaadu, dirqama eenyuun hin barbaadu. East Africa hundi immoo abiyyi wajjin ta'a. East Africa hundi walii galli East Africa akka jirutti abiyyi duukaa dhaabbata. Kana immoo hin dagatina. Masaaraan immoo Itoophiyaatti tokko samu immoo harmee keetu du'a, obboleettii keetu du'a, haadha kee adaadaa kee durbii kee du'a, waa tokkoo kee keessaa du'a. Ijiptiin masaaraatti deeggartu sanaani kan isheen nutti gadi dhiistu saba keetu du'a. Lammii keetu irraa yerata. Obboleessa keetti adda baastee wanti isheen sitti argitu hin jiru hin jedha. Galatooma abbaan barbaadan arrabsa, abbaan barbaadan deeggara. Ani biiftuu gadaa goobanaati beekee morma irraasummaa. Kana warri maallaan jettan silamboo Bangalii fuutee Bangalii nama fuunena Bangalii waan isin nibu Bangalii fuutee naan jettan I am proud of them. Warroota Bangalii Pakistaanii Afghanistaan Bagdaadii warri jedhan dur warra biyya Hindii kanaadha. Hindii jechuudha. Indiyaadha. Hin barbaannu afaan keenya barbaanna jedhanii warra lolee lubbuu nama meeqatti gabbaree biyya mataa isaatii ijaarrateedha. Kolkollee hamma irraa waggaa 150 loltee biyya miti ganda wal waamutti turtu miti jechuudha jarri. Warra nu caalanidha jechuudha. Warra harka meeqa nu caalan. Kan biraamoo isinitti himaa. Nuunamma warri Itoophiyaa profeesarri keenya yoo dhufe digriin keenya yoo dhufe qulqulleessaa okee hojii mantini hojjeta. India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan they are doctor. Population qabatanii hiyyeessa see mandara keessa akka keessaan qosii hartu biyya arabaa kana keessa hojjettu arguu dandeessu. Jaroonni warra jireenya gaarii doktorota profeesorota addanaa biyya adiitti narsii warri biyya isaanii warri dhalatan biyya kana narsii faadha. Yoon sobe namoonni na beektan beekuu dandeessu. Doktoronni warra Pakistaanii, warra Afghaanistaanii, warra Banglaadeshiiti. You have to. Namni tokko kan ittiin madaalamu kaayyoo qabaachuusaa, ejjennoo qabaachuusaa waan jedhe guuttachuu malee Bangladesh, Afghanistan maalo biddeen guyyaatti 3 nyaattu iyyuu hin qabdu afuuftu. Biyya bilisoomsatte keessa jiraachuu otoo hin taane nama namummaa isaatiin madaale malee biyyaan nama madaale. Biyyi rakkataa ta'uu danda'a, sooressa ta'uu danda'a. Cimaan immoo akkas kobor gabaa qilxuu jalaa dhaladhee siin nama 1,300 teessisee haasofsiisan jira. Mucaan laga boombaa jalatti dhalatte. Taasetti cimina kun. I'm proud of myself. Okay. Kana keessaa meeqa jira? Doktora meeqa jira? Moo laaltu bakka kooti guutee taa'ina ilaalaa jira. Bye. Isinin jaaladha yeroo gaarii qabaadha. Ani ofteen dubbadhu. Naman sodaatin. Maroo. Dhiirummaan kee, gootummaan kee, kaayyoon kee, Oromoof dhaabbachuun kee amma waa'ee Abbayyaa giddibii kanarratti BBC gaafa interview gochuu qabdu maroo dubbiin ni dubbatu moo saba Oromootiif ifa bilisa ta'uu qaba. Yoo maroon Ijiptii wajjin dhaabbanna maroon diina Oromooti.
kaayyoodhaaf otoo hin taane xiiqiidhaaf caakkaa keessa taa'aa jira jechuudha. Yoo garuu Abbayyaan dhaabeen biyya koo wajjin dhaabbadha yoo jedhe maroon kabajamee wanti inni barbaadu naamusni isaa eegamee addi bilisummaa Oromoo jedhu hidhaa mitiiti barcuma paarlamaa keessa galee hojii isaa hojjechuutu malaafin jedha. Galatooma kun xiinxaltuu biiftuu gadaati. Kanadatti fakkaata. Ani koomentii argaan jiru waan isin jechaa jirtan hin beeku beektonni siyaasaa waa'ee konfiinsii hin godhina yeroo gaarii qabaadha.